Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka moltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amin Shubbiseeti. Xiyyaarri Indiyaa kibba Itoophiyaa erga gahee sarara balaliinsaa jijjiiruudhaan ofirra deebi'uun dhagahame. Itiyoo Telekoom Baarselonaatti Ericsson, ZTE, Huawei fi Nokia wajjin waliigaltee babal'insa neetworkii mallatteessite. Gamtaan Afrikaa haleellaa galoo galaanaa baha giddugaleessaa dhiheessaa anniisaa addunyaa fi diinagdee Afrikaa miidhaa jiraachuu akeekkachiise. Bulchiinsi Tiraamp Muslim Brotherhood Suudaan keessaa garee shororkeessitoota idil addunyaa keessatti ramadeera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu kanaa fi kanneen biroo bal'ina isaa isin daawwachiifnaa nu waliin tura. Xiyyaarri Indiyaa kibba Itoophiyaa erga gahee sarara balaliinsaa jijjiiruudhaan ofirra deebi'e. Qabeenyummaan isaa kan sarara daandii xiyyaaraa Indiigoo kan tahee xiyyaarri Hindii Deelhii gara Maanchister balali'aa ture daangaa Itoophiyaa erga gahee kallattii jijjiiruudhaan ofirra deebi'uun gabaafameera. Xiyyaarri kun sarara balaliinsaa jijjiiruun maaliif akka barbaachise kan hin beekamne yoo ta'u, xiyyaarichi oomisha Boeing 787 Dreamliner kun balallii 6E33 gara Maanchister balali'aa akka ture gabaafameera. Kanaanis erga daangaa qilleensaa Afrikaa bahaa seeneen booda kallattii isaa jijjiiruudhaan gara daangaa qilleensa Indiyaatti akka deebi'u hordofuun balalliin addunyaa agarsiiseera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan sararri daandii xiyyaarichaa rakkoo mudate tahee waan hanga ammaatti ibsee hin jiru. Namoonni balallii kana irra turanis sababa kun mudateef kan hin beekne tahuu himaniiti kan isaan jiran. Taateen kun ogeeyyii aviyeeshinii biratti gaafii kaaseera jechuun gabaasaaleen garaagaraa eeraa jiru. Itiyoo Telekoom Baarselonaatti Ericsson, ZTE, Huawei fi Nokia wajjin waliigaltee babal'ina neetworkii mallatteessuu beeksise. Itiyoo Telekoom walgahii moobaayilaa addunyaa bara 2026 magaalaa Baarselonaa Speen keessatti gaggeeffameen michoota teeknoolojii isaa Ericsson, ZTE, Huawei fi Nokia wajjin waliigaltee babal'ina neetworkii fi tarsiimoo ammayyeessuu irratti waliigaltee mallatteessuu isaa beeksisee jira. Hojii gaggeessituun ol'aanoon Itiyoo Telekoom Fireehiwoot Taamiruu jila hoogganaa ol'aanaa waliin ta'uudhaan sagantaa industirii addunyaa kana cinatti hooggantoota michoota teeknoolojii idil addunyaa fi dhiyeessitoota meeshaalee neetworkii wajjin marii taasisuu isaanii beekameera. Akka qaama babal'insa kanaatti Itiyoo Telekoomii fi ZTE waliigaltee babal'ina neetworkii guddaa fi ammayyeessuu xumuruun iddoowwan baadiyyaa 115 fi neetworkii 647 fooyyessuu ibsaniiru. Kun walitti hidhamiinsa guutuu biyyattii cimsuu fi hammatamuu dijitaalaa babal'isuu murteessaa ta'a jedhan. Waliigalteen kun uwwisa 4G gara 95.5tti guddisuun lammiilee, dhaabbilee daldalaa fi hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amaniif intarneetii saffisaa ol'aanaa kennuudhaaf karoorfameera jedhan. Itiyoo Telekoom bu'uuraalee teeknoolojii ammayyaa babal'isuu fi ammayyeessuu irratti waliigaltee seena qabeessa tahuu ibsan. Ericsson wajjinis mallatteessaniiru. Pirojektichi maarsariitiiwwan moobaayilaa 1,500 irratti fooyyessa laayiringii 4G fi teeknoolojii haaraa hammateera. Akka dhaabbatichi ibsetti waliigalteen Huawei wajjin taasifame guddina guddaa galmeessuudhaan xumuruu irratti jira. Kun babal'ina 4G fi 5G saffisiisuu fi dandeettii neetworkii sadarkaa ol'aanaa ijaaruufis jedhaniiru. Gamtaan Afrikaa haleellaa galoo galaanaa baha giddugaleessaa dhiheessaa anniisaa addunyaaf diinagdee Afrikaa miidhaa jiraachuu akeekkachiise. Komishiniin Gamtaa Afrikaa haleellaan bu'uuraalee misoomaa murteessoo naannoo galaanaa baha giddugaleessaa kana keessatti babal'achaa jiru nageenya Afrikaa balaa irraa kan buusuu fi diinagdee biyyoota Afrikaa miidhaa jiraachuu akeekkachiiseera. Haalli naannoo galoo galaanaa baha giddugaleessaa kun torban darbe keessa United States fi Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachuu hordofe waraanni naannicha keessatti babal'achuu caalatti hammaataa dhufeera. Iraan tarkaanfii haaloo bahuu fudhatteen buufataalee waraanaa Ameerikaa fi bu'uuraalee misoomaa biyyoota galoo galaanaa keessatti argaman irratti xiyyeeffachuudhaan hanga guyyaa har'aatti haleellaa itti fufteerti. Haleellaan kun tasgabbii dhiheessii anniisaa fi daandiiwwan daldalaa addunyaatiif murteessaa tahan irratti yaaddoo guddaa uumee jira. Dhimma kanaan wal qabatee wiixata kaleessaa ibsa kennaniin dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yusuf balaa daldalaa fi geejjiba naannichaa irratti uumamaa jiru ibsuudhaan jeequmsi kun Afrikaa keessatti dhiibbaa fidaa jiraachuus eeraniiru. Dabalataan gatiin boba'aa dabaluuf gufuun dhiheessii daldalaa irratti uumame meeshaalee Afrikaa gara alaatti ergitu irratti illee hanga eegalee hanga balallii qilleensaa naannichaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu beeksisan. Akkasumas tasgabbiin naannoo galoo galaanaa nageenya anniisaa addunyaa fi
diinagdee addunyaatiif barbaachisummaa addaa qaba jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u, kun ammoo diinagdee biyyoota Afrikaa irratti dhiibbaa kallattii qaba jechuudhaan ibsa isaanii keessatti dabalaniiru. Daballiin boba'aa fi gufuun karaalee daldalaa irratti uumame gabaa irratti dhiibbaa uumeera, keessattuu meeshaalee Afrikaan alatti ergitu kanneen dafanii miidhamuu danda'an balallii xiyyaarota Afrikaa irraa miidhaa geessiseera jedhan. Muhammad Ali Yusuf dabalataan akka ibsanitti rakkoon galoo galaanaa kun dhimma diinagdee qofa osoo hin taane dhimma seera idil addunyaa fi tasgabbii naannichaa ta'uu bira darbee sarbamoota birmadummaa biyyaa fi tokkummaa daangaa irratti raawwataman balaaleffataniiru. Bulchiinsi Tiraamp Muslim Brotherhood Suudaan keessatti argaman garee shororkeessaa idil addunyaa keessatti ramade. Ameerikaan Muslim Brotherhood Suudaan garee shororkeessaa idil addunyaa keessatti ramaduu beeksifteerti. Tarkaanfiin kun bulchiinsi Doonaald Tiraamp duula gareewwan wal fakkaatoo irratti tarkaanfii fudhataa jiru keessaa tokko ta'uu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen gareen kun deeggarsa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan irraa argachaa jira jechuudhaan kan himate yoo ta'u, Washington garee kana yeroo ammaa shororkeessitoota addunyaatti moggaafaman keessatti kan ramade yoo ta'u, torbaan dhufu irraa eegalee immoo dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa FTO jechuudhaan akka moggaasu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubio garee Musliima Brotherhood jedhamu kun jeequmsa to'annoo malee lammiilee nagahaa irratti raawwataa jira jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, Suudaan keessatti rakkoo uumame furuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru gufachiisaa ta'aniiru jechuudhaanis maqaa balleessiin himateera. Akkasumas maqaan dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa garichaaf kennamu kun garee kana irratti qoqqobbii diinagdee kaahuudhaaf kan dandeessisu ta'uu namni yookaan dhaabbanni kamiyyuu deeggarsa meeshaa garee kanaaf kennuun seeraan ala akka ta'u taasiseera jedhame. Haleellaa Israa'eliin Libaanos keessatti hanga ammaatti namoota 700 oltu qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Mootummaan Libaanos akka jedhutti waraanni kallattii kibba biyyattii irratti kahuudhaan babal'ataa jiru lammiilee biyyattii 10,000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqiseera jechuun himeera. Hanga ammaatti namoonni 7,000 ta'an marsariitii deeggarsa namoomaa irratti akka baqattootaatti galmaa'aniiti kan isaan jiran. Mootummaan biyyattii da'oo baqattoota 560 ijaaruu ministeerri dhimma hawaasummaa Hanen Sayid ibseera. Jaarmiyaa nyaata addunyaa UN Libaanos jiru erga waraanni kun eegalee namoota 200,000 ta'aniif deeggarsa nyaataa fi maallaqaa taasisuu hime. Dhiheenya kana Israa'el handaara magaalaa Beirut irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa cimaa geggeessaa jirtuun balaan hedduun mudachuu mirkaneessee jira. Kunis erga Hezbollaan ajjeefamuu hoogganaa ol'aanaa duraanii Iraan Ali Haamini haaloo bahuudhaaf Israa'el irratti haleellaa raawwatee deebii Israa'el kennite akka ta'es gabaafamaara. Hezbollaan ammas haleellaa ofirraa ittisuu malee furmaata biraa akka hin qabne kan himee fi Aangaan Hezbollah Muhammad Raad haleellaa Israa'el ofirraa deebisuudhaaf gatii barbaachisu hunda ni kafalla jechuudhaan ajaansi Firaansi Pireesitti himeera. Qondaalli kun erga pirezidaantii Libaanos Joosef Aoon haleellaaf lafa qilleensaa fi galaana irraa Israa'el raawwachaa jirtu guutumatti akka dhaabbatu waamicha dhiheessanii ibsa kenneeti kan inni jiru. Ibsa Ameerikaa hordofee waraanichi xumuramuu kan murteessu nuyi malee Ameerikaa miti jechuun Iraan deebii kennite. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el yoo itti fuftee boba'aan leetirri tokkollee baha giddugaleessaa keessaa hin bahu jechuun akeekkachiifteerti. Akeekkachiifni kun har'a eegdota warraaqsaa Iraan irraa kan kenname yoo ta'u, dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala waraana Iraan ilaalchisee kennaniifis deebii kennaniiru. Tiraamp Iraan ulaa boba'aan addunyaa keessa darbuu Strait of Hormuz cufuu isheetiif deebii guddaa yookaan adabbii cimaa ta'etu ishee eeggate jechuun kanaan dura dhaadachuun isaa ni beekama. Dubbi himaan eegdota warraaqsaa Iraan ammoo eegdonni warraaqsaa Iraan Teheraan xumura waraanaa kanaa akka murteessituu fi humnoonni waraanaa Iraan boba'aa fi nageenya naannoo eeguuf ammoo qophiidha jedhan. Dubbi himaan eegdota warraaqsaa Iraan Ali Mohammud Nahin akka jedhanitti xumurrii fi egereen waraana kanaa humnoota Ameerikaa harka osoo hin taane harka humnoota hidhate Keenyaa keessa jira jedhan. Tiraamp sababa Iraan hulaa kana cufteen gatiin boba'aa haala ta'ee hin beekneen dabaluu fi haalli faayinaansii addunyaa jeeqamuu hordofee dubbii kana dubbachuun isaanii beekameera. Dabalataan ammoo gareen eegdota warraaqsaa Iraan hooggantoota ol'aanoo haaraa Mojtabaa Kaaminii wajjin hiriiraa jiraachuu fi yeroo dhihootti xumuraa gahuu kan hin dandeenye ta'uu erga mul'ateen booda waan Ameerikaan gochuu qabdu ni ilaallaa jedhan. Tiraamp ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Ameerikaan waraana Iraan irratti miidhaa guddaa geessisteetti jechuudhaan of jajaniiru.
walitti bu'iinsi kunis yeroo dhihootti xumuramuu akka danda'u ibsuun akkamitti xumurama kan jedhamuuf garuu osoo deebii hin kennin dhiisaniiru. Waraana kana keessatti kaayyoon Israa'el hoggansa abbootii amantaa Iraan kaasuudhaan sirna jijjiiruu yoo ta'u, kaayyoon Ameerikaa immoo qondaaltota gurguddoo biyyattii keessatti argaman akkasumas sirna misaa'elaa fi sagantaa nukleeraa balleessuu akka ta'e simama. Trump waraanni kun kan xumuramu gaafa Iraan mootummaa isaanii walii galuudhaaf fedhii qabaattu qofa ta'uu himeera. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ambaasaadarri Iraan himanitti hanga xumura baatii gurraandhalaa kanatti haleellaan qilleensaa fi misaa'elaa Ameerikaa fi Israa'el erga jalqabanii as yoo xiqqaate lammiileen Iraan 1,332 ajjeefamuu himataniiru. Namoonni 10,000 lakkaa'amanis dabalataan madaa'aniiru. Trump garuu akeekkachiisa isaanii toora miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaniin Iraan boba'aa hulaa Hormuz keessa darbu yoo cufte Ameerikaan Iraan irratti waan duraan ta'ee hin beekne dachaadhaan taasifti jechuudhaan dhaadateera. Ibsa Iraan baaftee wal qabatee gaazexeessitoonni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin duulli waraanaa Ameerikaa Iraan irratti raawwattu hanga yoomiitti xumuramuu danda'a yookaan turuu danda'a jedhanii gaafataniif Tiraamp deebii yeroo kennutti yeroo dhihootti jechuudhaan kan dubbatee fi xumura garuu torbee kana keessaa miti jechuunis dubbateera. Kabajamtoota hordoftoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.